wanni ma afaanitti godhatan kanaani salphamatti wanni ma afaanitti godhatan kanaan nama dhiisaa dhibeen kun sheer walii godha barakallahu fiikum inshallah daqiiqaa hagoo jechaadha dhibeen kun akkuma beeytan chaayinaan haa jammaruu malee amma addunyaa biyya hedduu wal gahee jira biyya hedduu addunyaa kanarra faca'eetiin jira jechaadha biyya san keessaa biyya lammiin keenya heddumminaan jiru biyya ujoolleen teennatan dhiiraa fi shamaraallee hedduun keessa jirtu namni biyya keenyaa heddumminaan ni beeytanii wanni inni dalagu biiroo gugurdoo keessaa miti bakki inni oolu bakka waa nazaafaati bakka waa qulqulleessu malee biiroo bakka mootu wanni garagaraa qoshashan garagaraa ittiin argamne miti dubartis yoo ta'e mana arabaa waa nazaafaa keessa oolti ka dhiiraas warshaa garagaraa keessa yookaan mana nyaataa keessa bakka garagaraa oola jecha bakka namni hedduu itti argamu oola namni ummaan keessallee umaanii karab haasawa dheeressuun barbaadu waan isin irratti tiifamuu qabdan du'aa fiikum du'aa'i akkamitti tiifamta dhibee kanarraa shari'aan islaamaa waa maraa karaa nu gooteetiin dabarsiteetiin jirti barakallahu fiikum yoo namni ka ittiin dalagatu ta'e jecha du'aa'i ma'anis asiin dura isinii hime ta namni hedduus isinii himaatiin jiru du'aa'i tanatti fayyadama ذكرى لأولي الألباب نما عقلي قبوف قرصتا نما سمون إسا وآيات دوف قرصتا هجيتشا دعائي تنتي فيدما دعائي مال جتي إسن نبيتني كبيتو اتفيدمي كهم بين أموتو برد إسني قلامتي دعائي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم جتو تنا ganama yeroo sadi galgala yeroo sadi itti fayyadami akka nama dawaa fudhataatiin jiruutti inda geettaa miti akka nama mana yaalaa dhaqeetti du'aa'ii tana ganama wayita hirribaa kaasatan ujoolleen kuweet jirtan ujoolleen akkasuma ummaaniin jirtan ujoolleen masrii jirtan ujoolleen Awurooppaa keessa jirtan hattan ta Suudii keessa jirtanillee marti keessanuu jecha namni keenna hiyyeessan beeytan miskiin hedduun isa osoo dhibee kanaan qabameeyyuu waanii hin beeku mallattoon dhibee kana akka qufaasi godhaa irhaaqa waan jedhamu si dadhabsiisaa si dayfisiisaa kokkeefaa nama qabaa waf nama godhaa waan garagaraa mallattoo hedduu qaba jecha nama baasaa namallee haqqisiisaa mallattoo hedduuf keessaa qaba isinii galaa miti ati haga dandeetteen rabbi isin haa eegu bakka isin tiisanitti jirtanitti inshallah hamtuun isin hin arginiiti du'aa'ii tana taamma isinii hime tana bismillah inda gettanii miti bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الرسني دي بيا أمس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دعائي تنقرآتي غنم ويتهربا كات يروس دي قرأ نما دعائي تنقرأ جرى رسول كينا صلوات ربي وسلامه عليه واني تك إسهميد أني جرى قياسا كيسا واني تك إسهميد أني جرى تك دعائي تنا لما فان biyyi dhibeen tuni keessatti argamte inda gettanii miti biyyi dhibeen tuni keessatti argamte akka shari'aa islaamaatti dhibeen akkanaa kun xaa'uun jedhama dhibeen nama hedduu wal galaafatu kun dhibeen hedduu nama hedduu wata takka fixu kun dhibeen namarraa namatti taru kun xaa'uun jedhama haga uumametti kara nama 3,000 oliitti namni ammootu dhumate jechaadha kanaaf du'aa gatamu osoo wanni sun sirran gahin osoo rakkinni sirran gahiniin dura bu'uufi inda geettaa miti dhibeen sama'ii bu'uu fi dhibeen dachii kanarraa argamullee yoo ati maqaa rabbii dhoyteetiin jette homa takka ammootu si tuquun danda'u jecha maaliif ka dhibee san uumellee rabbii